Akkam jirtu kabajamtoota maatii koo namoota yuutuubii kanaaf haaraa taatan yuutuubii keenya sabskiraayib godhaa isinii jenna. Guddaa kadhatoomaa. Hyper focus xiyyeeffannaa olaanaa barnoota tokkoffaa. Xiyyeeffannaan hojii baay'ee haaraadha. Addunyaa har'aa kana keessatti yeroo tokkotti hojii tokko irratti xiyyeeffachuu danda'uun yeroo kamiyyuu caalaa barbaachisaadha. Sababiin isaa dorgomtoota hedduu fi kan nu kuffisanii ofii isaaniitii aangoo qabachuu barbaadanii fi olaantummaa dinagdee qabaachuu barbaadan hedduutu jira. Hojii baay'ee hojjechuun dhugumatti oomishaa xiqqoo nu gochuu danda'a. Hojii baay'ee hojjenna taanaan waan tokko irratti xiyyeeffannee waan tokko milkeessuu hin dandeenyu. Yaadi keenya iddoo garaagaraatti faca'a. Kanaaf iyyuu yeroo tokkotti waan tokko irratti xiyyeeffachuun yeroo kamiyyuu caalmaa barbaachisaadha. 2. Furtuu xiyyeeffannaa yaaduudha. Yeroo waan tokko hojjechuu barbaannu waan sanatti yaadnee gaafa hojjennu carraan waan sana irratti xiyyeeffachuu keenyaa hedduu guddata. Kanaaf iyyuu waan tokko hojjechuu keenyaan dura maaliif akka hojjennuu fi maal galmaan ga'uu akka barbaannu yeroo muraasa fudhannee itti yaaduun keenya barbaachisaadha. Wantoota yaada namaa hiran dhabamsiisu. Yaada namaa kan hiran yookaan kan jeeqan diina xiyyeeffannooti. Kanaafuu hojii jalqabaa keenya kan ta'uu qabu hamma danda'amaa ta'etti wantoota yaada keenya jeeqan dhabamsiisuudha. Kana jechuun bilbila keenya cufuu yookaan ofirraa fageessuu, iimeelii keenya cufuu fi bakka tasgabboofnee itti hojjennu barbaaduun dirqamadha. 4. Boqonnaa fudhachuu. Faallaa yaada namaa fakkaachuu danda'a. Garuu boqonnaa fudhachuun dhugumatti akka nuyi waan tokko irratti xiyyeeffannuuf baay'ee nu gargaara. Boqonnaa osoo hin fudhatin yeroo dheeraadhaaf gaafa hojjechaa turru yaadi keenya hedduu burjaaja'a. Kanaafuu daqiiqaa 20 hanga 30 keessatti boqonnaa gabaabaa fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf deemsa gabaabaa deemuu yookaan nyaata salphaa ta'e nyaachuunis baay'ee barbaachisaadha. 5. Of badhaasi. Hojii tokko yommuu xumurtu wanta si gammachiise irratti of badhaasi. Kunis kaka'umsa akka qabaattu si gargaara. Akkasumas xiyyeeffannaan hojii kee akka itti fuftuuf illee baay'ee si gargaara. Kanaaf iyyuu wantoota xiqqoo si bohaarsuu danda'an jettee yaadduu of badhaasi. 6. Shaakallii muda maleessa nama godha. Xiyyeeffannoon hamma shaakaltee fooyya'insa hojii kee irratti ni fidda. Kanaafuu jalqaba irratti yeroo dheeraaf xiyyeeffachuu yoo dadhabde gonkumaa abdiin kutin. Ati shaakaluma keetti fufi. Dhuma irratti nama mudaa hin qabnee fi nama hojicha irratti muuxannoo guddaa qabu ni taata. 7. Gargaarsa gaafachuu hin sodaatin. Yoo xiyyeeffachuuf rakkachaa jirta ta'e hiriyaa kee, miseensa maatii kee yookaan ogeessa fayyaa irraa gargaarsa gaafachuu hin sodaatin. Namoonni akkamitti akka caalaatti xiyyeeffatan irraa barachuu dandeessu naannoo kee jiru taanaan isaan irraa barumsa fudhachuu fi muuxannoo irraa qoodachuuf gonkumaa hin sodaatin. 8. Abdii hin kutin. Akkaataa itti xiyyeeffatan barachuun yeroo fi carraaqqii nama gaafata. Garuu hojii sana keessa galuuf fedhii yoo qabaatte akkamitti akka caalaatti xiyyeeffachuu dandeessuu fi kaayyoo kee galmaan ga'uu dandeessu barachuu dandeessa. 9. Adeemsatti gammadu. Xiyyeeffannaan hojii mana ta'uu hin qabu. Xiyyeeffannoon adeemsa. Adeemsa kanatti immoo gammaduu yoo dandeesse carraan itti cichoomuu keetii guddaadha. Cichoomina qabaatteenaan immoo galma ga'uuf wanti si dhorku tokkoyyuu hin jiru. 10. Yaalii gochuu hin sodaatin. Tooftaaleen adda addaa xiyyeeffachuuf si gargaaran ni jiraatu. Kanaaf iyyuu yaalii gochuu fi waan siif ta'u argachuuf gonkumaa hin sodaatin. Kitaaba kana PDF isaa Telegiraamii keenya keessaan argattu. Guddaa galatoomaa. Nagaan nutti raasanii jiru.